Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ du'aatii ka'ee humnaa fi aangoo guddaa isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala iddoowwan garaa garaatti kan argamtan akkam turtan, akkam yoo dhageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga torbee du'aa ka'umsaa guyyaa lammaffaa kibxataatiin isin ga'e nu ga'e. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti guyyaan jalqabaa wixanni tibbi du'aa ka'umsaa maa'idoot jedhama jennee waliitiin ilaallee, maa'idoot jechuun maal akka ta'es waliitiin ilaalleerra. Har'a immoo guyyaan lammaffaa yookiin immoo kibxanni immoo maal jedhamaa jenneetu waliitiin ni baranna jechaadha. Guyyaa kana maqaan guyyaa kana Toomaas jedhameetu moggahee jira jechaadha. Toomaas egaa akkuma beekamu Toomaas seenaa isaa keessatti gaafa ilaallu Toomaasis akkuma qulqullicha Phexros lukkuun otoo inni iyyiin yeroo sadii na gantaa na kaaddaa jedhee akkuma inni dubbate, Toomaasis bakka si waraanan mismaaricha harka kee yoon arguu baadhe hin arguu jechuu isaa hundumti keenya ni beekna jechaadha. Kiristoos Toomaasiitiin quba kee gara kanatti fidiitii cina kootiin seensisi, kan amante malee kan shakkite hin ta'in jechuudhaan gooftaan keenya Toomaasitti guyyaa itti dubbatee fi Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee deebisee fi Yesuusis waan agartee fi na amante osoo hin argin kan amanan qulqullootadha jechuudhaan wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 kaasne hanga 29tti gaafa ilaallu Toomaas jaalalli gooftaa hubatee du'aa ka'umsa isaa kan hin amanne warra hin amannetti immoo kan ittiin yaadatamudha. Kana jechuun ቶማስ የጌታን ፍቅር ተገንዝቦ ትንሣኤውን ያመኑ ነገር የሚታሰብበት ቀን እሁድ ስለተወሰነ በክርስቶስ ዕለት ቶማስ ብላ ትሰይመዋለች። እጋ ሴናን ቶማስ በከ ክርስቶስ አዋለሜ ወራነሜ ፈኖ ኢረ ኦሌ ከራ ኢንቲ ሌንጌን ዮስፋ ወራነን harkasa mismaarota shananiitiin waraaname yookiin immoo chanakkarame sana yoon arge malee amanuu hin danda'u jechuudhaan shakkii inni agarsiiseetiin harka kee kana cina koo kara ittiin waraaname sana seensisi jedhee Kiristoos gaafa itti dubbatu gooftaa koo waaqa koo jedhee Toomaas akka dubbatee fi egaa waan agartee fi amante osoo hin argin kan amanan qulqullootadha jechuudhaan asirratti gooftaan keenya barsiise. Asirraati maal hubanna jennee gaafa ilaallu Waaqayyo waaqummaa isaatiin waaqa mul'atu miti. Waaqayyo garuu kan inni mul'atu hojiitiin. Waaqayyo hafuuradha. Lafa hundumaa bakka hundumaatti argama, bakka hundumaa qaqqaba. Waaqayyo argamuu kan danda'u ija fooniitiin otoo hin ta'in ija hafuuraatiin, hojii fooniitiin otoo hin ta'in hojii hafuuraatiin ta'uusaa asirraati barachuun nu barbaachisa. Wangeela qulqullicha Maatiyoos Yohaannis boqonnaa 20-27 irratti mee seenaa Toomaasiin jiru waliitiin ilaaluun barbaachisaa ta'a jecha. Wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 20-27 irratti gaafa ilaallu maal akka ta'e seenaa isaa bal'inaatti ilaalla.
kana jedhee harkoota isaa itti agarsiise. Duuka bu'aa gooftaa kan ta'e yeroo argu duuka bu'aa gooftaa kan ta'an yeroo arganitti ni gammadanii. Yesuus lammata waa'ee keessan abbaan akkuma na erge ani immoo isin ergaa ittiin jedhe. Kana jedhee hafuura isaa itti baafate, hafuura qulqulluus fudhatanii jechuudhaan kaa'ee jira jechaadha. Badii isaanii dhiifama kan isiniin jedhu hundumaa isiniif hafa. Cubbuun isaanii kan irratti qabame immoo isarraan irratti qabama. Haa ta'u malee 12 keessaa tokko kan ta'e Didimoos kan jedhamu Toomaas maqaan isaa inni biraa Didimoos yookiin Toomaas jedhama. Maqaan Toomaas inni biraa maal jennee mee yoo gaafatamne Didimoos Toomaas Yesuus yeroo dhufu argetti isa faana hin turre. Ilaalaa, Yesuus du'a mo'aa ka'ee gaafa inni bartoota isaatti mul'atu Toomaas gara biyya lallabaa tajaajilaatiif deemee waan tureedhaaf Didimoos kan jedhamu kun Toomaas Yesuus yeroo dhufutti isaan faana hin turre. Warreen kaan duuka bu'oonni kurnan gooftaa agarreerra jedhanii walii isaaniiti itti himan. Mallattoo ittiin fannifame yookiin immoo chanakkarame harkoota isaa yoon argee quba koo seensise yookiin immoo mismaara sana arge malee mallattoo kanaan malee arguu hin danda'u jechuudhaan harka isaa cinaa isaatiin yoon galche malee amanuu hin danda'u ittiin jedhee jedha. Ilaalaa, egaa shakkitoonni akkasii jiru. Hojii Waaqayyoo ija fooniitiin arguu kan barbaadan, hojii Waaqayyoo hojii fooniitiin arguu kan barbaadan jiru jecha. Kanaan booda guyyaa torbeen booda duuka bu'oonni deebisanii keessa turani. Toomaas isaan faana hin turre. Balbaloonni cufamanii osoo jiranii Yesuus dhufee gidduu isaaniitti dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u jedhee itti himee jira. Achiin booda Toomaas harka kee gara kanatti galchi, cinaa koo galchiiti ilaali, kan amante malee kan shakkite hin ta'in jechuudhaan Toomaas gooftaa koo waaqa koo jedhee deebiseera. Yesuusis waan agarteef amante otoo hin argiin kan amanan qulqullootadha jechuudhaan seenaa Toomaasiin yookiin immoo Didimoosiitiin guyyaa kana nu barsiisa jechaadha. Maqaan kun moggaasni guyyaa kanarraatii ka'uudhaan Toomaas jedhamee maqaan isaa kun barreeffameera yookiin immoo kaa'ameera jecha. Egaa duuka bu'oota shakkii hedduudhaan kufanii jiran, sodaa hedduudhaan qabamanii turan, kallattii garaagaraatiin dinqii garaagaraa hojjechuudhaan Kiristoos isaaniitiin barsiiseera jecha. Akkuma Phexrositti himaa akkuma ture, Yihudaatti himaa akkuma ture, Toomaasittis immoo yaada kana himeera. Laphee isaanii shakkii, laphee isaanii sodaa, laphee isaanii hanqina amantaa qabu kana akka isaan amananii jireenya bara bara akkatti argataniif Kiristoos hojiin isaa dinqiidha. Raawwi inni raawwatu baay'ee nama dinqisiisa waan ta'eetiif hunduma jaalalaatiin bitee barsiisee gorsee jireenya bara baraa boqonnaa bara baraa akka isaan argatan taasiseera. Yihudaas yeroo meeqa yoo gorsuyyuu yoo itti muyyuu akka inni hin shakkine, shakkiin keessa isaati akka inni badu, akka inni amanu, yaada jal'ummaa kanarraa akka inni deebi'u yoo itti himamuyyuu deebi'uu hin dandeenye dhumni Yihudaa badii ta'eera. Hanga of fannisee du'uu dhiphinarraa kan ga'etti ta'eera. Itti aanee Phexrosiin akka inni lukkuun otoo hin iyyiin rakkoof gidiraan Kiristoositti gaafa baay'atu akka inni gane yookiin immoo akka inni ganu itti himee ture. Garuu boodarraa Phexros hangafa lubootaa Kiristoositti aanee furtuun mootummaa Waaqayyoo isaaf kennamuu kan danda'e gaabbii galee boo'ee waaqa isaa ganuu isaatti lapheensaa gaddee gara Waaqayyootti waan deebi'eef hanga du'aatti amanamee
Kiristoosiif fakkeenya Kiristoos ittiin du'e sana Kiristoos asii ol garagalchanii kan isaan fannisan ana garuu akka Kiristoositti fannifamuu hin danda'u. Inni addunyaa kana uumee fayyisaa addunyaa kanaa ta'ee asii ol garagalee kan inni fannifame anammoo faallaa isaa asii gadi garagalchaati na fannisaa jedhee duukaa bu'aa amane ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechaadha seenaa Phexrosiitiin. Maarreegaa Toomaasis bifa kanaatiin shakkii qabu, sodaa qabu, raafama qabu kana akka inni amanuu fi sodaa keessa isaa jiru kana akka inni balleessu keessumaa immoo amantiin kan amanamu ijaan argamee otoo hin ta'in ijaan otoo hin argiin amanuun Waaqayyo kan inni namatti mul'atu kadhannaadha. Waaqayyo hafuuradha. Fooniin otoo hin ta'in hafuuraan mul'ata. Warreen hafuuraan deddeebi'an, warreen sooman, warreen sagadan Waaqayyootiin ni argu, Waaqayyo waliitiin ni jiraatu. Fakkeenyaatiif abbaan keenya Museen 570 ol Waaqayyo qaamaan, ijaan, fuulaan isatti dubbatee ture. Abboommii Waaqayyoos akka inni taasisee ture. Waaqayyo arguu fedhuu isaatiin Museen yoo du'uyyuu Waaqayyo guyyaa Dabra Taaboor kaasee akka Museen isa argu taasiseera. Sanaan booda garuu Museen fuuldura isaa dhaabachuu akka hin dandeenye duuka bu'oonnis nahanii akka isaan kufan fuula Waaqayyo eenyullee dhaabachuu akka hin dandeenyee fi Waaqayyo kan argamu otoo hin ta'in hojiidhaan amantaadhaan hafuuraan malee fooniin akka hin argamne sana keessumaa immoo amantaan hafuura ta'uusaa. Hafuura gaafa jennu kan qabnu hin qabatamne kan bira hin gahamne ta'uusaa iccitii guddaa qabaachuusaa asirraati barachuun barbaachisaadha. Egaa guyyaan kun manni kiristaanaa Toomaas jettee moggaasteetti. Maaliif Toomaas akka jedhame fakkeenya kanarraa kaastee manni kiristaanaa keenya nu barsiisti. Ayyaanni kun akkuma beekamu guyyaa 55 kan qabu gaafa ta'u guyyaa 55 kana keessatti soomni hin jiru, sagada waaqummaan alatti saganni biraa hin jiru. Gaabbii galuun hin jiru. Torbeen kun egaa guyyoonni 55 kan nuuf eeyyamamanii fi seera mataa isaaniitiin kan raawwataman ta'uusaa asirraatti barachuun asirraatti hubachuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Ayyaanni kun kan eebbaa, ayyaanni kun kan nagaa, ayyaanni kun kan badhaadhinaa, ayyaanni kun kan gammachuu nuuf haa ta'u. Laphee Toomaas shakkiitiin ilaali malee amanuu hin danda'u jedhee shakkaa raafamaa ture. Kiristoos iccitiidhaan barsiisee amansiisee shakkii keessa isaa sodaa keessa isaa jiru sana tasgabbeessee nagaaf boqonnaa akka argatu taasiseera. Guyyaa kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Miidiyaa kana sheerii, sabiskiraayibii taasisaatii dhaggeeffatu.